Akkam jirtu barattoota konkolaataa irraa barnoota isiniif dhiyaatura. Har'a immoo barnoota maatimaatiksii kutaa 10ffaa Unit 1 Relations and Functions kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Ituu gara viidiyoo keenyaatti hin darbiin dura akkuma yeroo hundaa isiniin jennu like akkasumas subscribe fi hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa isiniin jecha kallattiitiin gara barumsa keenya guyyaa irraatti isin dabarra. Relations inni jalqaba irratti relations kan jedhu ilaalla. Relation jechuun maal jechuudha? Hiikaan isaa afaan Oromootiin hariiroo jechuudha. In our daily life, we come across many patterns that characterize relations with brothers and sisters, mother and daughters, father and sons, teachers and students. Walitti dhufeenya jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti argaara. Fakkeenyaaf amma fudhanneetu ilaalleeti walitti dhufeenya obbolootaa akkasumas haadhaa fi mucaa gidduu kan jiru akkasumas abbaa fi ilma gidduu barsiisaa fi barataa gidduu kan jiru walitti dhufeenya guyyaa guyyaa keessatti arginudha jechuudha. Jireenya keenya keessatti kan arginu. Garuu maatimaatiksii keessatti immoo gaafa ilaallu in mathematics also we come across many relations such as number m is greater than number e. Maatimaatiksii keessatti immoo lakkoofsi tokko kan biraa tokko ni caala gaafa jennu ni caalaan sun maal mul'isti lakkoofsota lamaan gidduu walitti dhufeenya jiru. So hariiroo maal ibsa jechuudha? Lakkoofsa lama gidduu walitti dhufeenya jiru kan ibsu relationii jedhama jechuudha. Line innis perpendicular to line m. N fi m gidduu laayinii n fi m gidduu hariiroo akkamiitu jira jechuudha? Perpendicularitytu jira jechuudha. Okay. The concept of relation is established in mathematical form. Okay. Isa kana inni ilaalla. The word function is introduced by Leibniz. Namticha Leibniz jedhamuudha kan jalqaba function kan jedhamu kan introduce ta'e jaarraa meeqaffaa keessa? Jaarraa 17ffaa keessa. Akkamitti ibsee function kana? Function is defined as a special type of relation. Function maal Type relation ta'e special kan ta'e akka jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenya kan fudhadhaa. Tokko hanga afurii lakkoofsonni jiranii relationidha yoo jedhamanii lakkoofsa sadii immoo achi keessaati tokko hanga afurii warreen jiran keessaati lakkoofsa sadii immoo factionidha yoo taate specialidha qofaatti adda baate specific gaafa taatu maal jedhamti? Special type jedhamti jechuudha. Isheedha faction. Relationii gaafa jennu generally wanta guddaa ta'ee jirudha. Faction kan jennu immoo specific kan taate achi keessaati type isuma jala jirti garuu maal kan taate specific kan taate isheen specially jedhamte jechuudha. Isheen akka fakkeenya kanaatti faction jedhamte waan ta'e jechuudha. So faction maalidha? Relation bal'aadha. Faction immoo relation jalatti kan argamu kan ta'edha jechuudha. Type relationidha jechuudha. Special type isa. Okay. In the Cartesian coordinates Cartesian coordinate warreen jennu unitii kana keessatti ilaaluu qabna. Maaliif amma faction gaafa ibsuu barbaannu relationii keessaati jechuudha. X kanaa fi Y kana jennee wanta restrict goonuu qabna. Isa detailii ni ilaalla garuu unitii kana keessatti etuun jaallatiin maal ilaaluu qabna jechuudha? Cartesian coordinate ishee jettu kana ilaaluu qabna. Maal ibsuudhaa fi faction kan jettu kana ibsuudhaaf jechuudha. Okay, revision on patterns. Etu activity darbiin dura pattern irratti waa'ee xiqqoo xiqqoo ishee dubbanna. Patterns are defined as regular, repeated, recurring forms or designs identifying relationships, finding logic to form generalization and make prediction. Walumaa galatti patternii kan jennu lakkoofsa tartiibaan deemu akkuma fakkeenya kanarraa tartiibaan deemu garuu maalidha? Repeated, regular. Bifa tilmaamamuu danda'u, bifa predicted ta'uu danda'u deemu. Amma fakkeenyaaf asirratti ilaala. 2 jedhee 4 jedhe. Meeqaan dabale? 2 dabale. Asitti immoo ilaala. 4 jedhee 6. Meeqaan dabale ammas 2 dabale. 6 jedhee 8 ammas 2 dabale. So 2 dabalaa jiramti. 8 taansii lakkoofsa dhufu tilmaamuu ni dandeenya jechuudha. Isa akkasii maal jennee waamna? Pattern jennee waamna. So lakkoofsa 8tti aansee dhufu meeqa ta'a jechuudha? 10 ta'a jechuudha. Akka kanatti wanti predictable ta'uu danda'u lakkoofsi sattaanee dhufu wanti tilmaamamuu danda'u taanaan lakkoofsichi maal jechuudha? Wantichi patternii qaba jechuudha wantichi. Okay, fakkeenya kana irrattis ilaala. 1 jedhee 3 jedhe. Meeqaan dabale? 2 dabale. Ammas 3 jedhee 5 jedhe. Meeqaan dabale? 2. Ammas 5 jedhee 7. 7 jedhee 9. 9 taasee meeqa dhufa jechuudha? 11 dhufa jechuudha. Maaliif meeqaan dabalaara? 2 patternii qaba jechuudha. Bifa wal fakkaataatiin dabalaa deeme taanaan wantichi maal jechuudha? Patternii jedhama. Inni kan biraa activity 1.1. 1. Write the numbers which come next in 1, 3, 5, 7, 9. Bakka duwwaa kana yookaan sagalitti aansee lakkoofsa dhufu barreessii jedha. Akkuma amma ilaalaa turre patternii qaba kun ilaala. Tokko jedhee 3 jedhe. Meeqaan dabale?
lamaan dabale. Sadii jedhee shan jedhe. Meeqaan dabale kunis lamaan dabale. So kan sagalitti aansee dhufus meeqaan irra caaluu qaba jechuudha. Sagal kanarra lamaan caaluu qaba jechuudha. Kanaaf as meeqatu gala jechuudha? 11 gala jechuudha. Okay. Inni lamaffaarraa immoo giraafii kanaadha. Bakka duwwaa kana guutii. Giraafii warreen kana keessaati. Arroo warreen kana keessaati. Bakka kanaa guutii. Sakamtu bakka kanaa galuu qabaa jedha. So kana kan inni ibsuu barbaade konseptiin isaa maalidha? Paatarnii kana hordoftanii akkasiin ishee kana guuttanidha. Gaafa asii gadi ilaallu kana irratti ilaala. Isa lammaffaa kana irratti ilaala. Inni jalqabaa akkas gara bahaattidha kan inni jiru. Inni kun garuu gara kibbaatti jira. Inni kun immoo kaabaatti jira. Kaabatti mul'isa kun immoo kibbatti mul'isa. Warreen kun maalidha walii? Faallaa waliidha. Asittis ilaala. Isa lammaffaattis gaafa ilaaltani faallaa waliidha kun lamaan. Inni jalqabaa addadha garuu inni lammaffaa fi sadaffaan faallaa waliidha. So kana irratti hundoofni gaaffii lammaffaa kana gaafa hojjennu maal ta'a jechuudha? Kun gara weestiittidha. Taanaan kun immoo maal ta'uu qaba jechuudha? Gara iistiitti ta'uu qaba jechuudha. Maaliif? Asitti faallaa ta'aa sababa dhufee fi asittis maal ta'uu qaba jechuudha? Faallaa ta'uu qabu. Maaliif? Paatarnii eeyyee deemaa jiru waan ta'eef wanti kun jechuudha. So kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Diirra isa jiru ta'a jechuudha. Inni sadaffaarra jiru create a table of values for the set of values given in the first row of table 1.1 by evaluating the algebraic expression 2n plus 3. Gabatee armaan gadii kana guutii jedha. So kana maalidha? Inni keenya nu kenneera. Gaafa tokko ta'u inni keenya bakka inni keenya immoo gaafa lakkoofsa tokko buusnu meeqa argannaadha karaa kan biraa. Asitti bakka duwwaa kan inni nu kaa'e bakka inni keenya tokko buusiitii meeqa argatta asitti isa jedhudha. So 2 times 1 2, 2 plus 3, 5 as 5 ita jechuudha. 2 times 2, 4, 4 plus 3, 7. 2 times 3, 6, 6 plus 3, 9. Akka kanatti hunda isaa guutaa deemna jechuudha. Asittis 2 times 4, 8, 8 plus 3, 11 guunnaa. Asitti immoo 2 times 5, 10, 10 plus 3, 13 guutaa akka kanatti. Okay, inni afuraffaarra jiru immoo akkas jedha. What relationship can be repeated by the table given below? Kun immoo faallaa isa jalqabaa kanadha. Asirratti maal nu kenneera? Foormulaa ittiin argannu bakka duwwaa kana guunnu argannu kana nu kenneera. Asirratti immoo maal nu jechaara? Faallaa isa kanaa. Foormulicha barbaadee nu jechaara afuraffaa kanarratti immoo. Inputis outputis nu kenne jechuudha. So inputii keenya amma fakkeenyaaf eenniitii yoo bakka buusne isa jalqabaa gaafa hojjennu amma fakkeenya kana fudhadhee expression isa jalqabaa kana fudhadhee ilaala. 2n gaafa godhu bakka n koo waan gaafa buusu 2 times 1 2. Okay, isa lammaffaatti gaafa darbu 2 times 2 4. Asitti garuu maal jedhee 5 nu jedhe. Silaatii maaltu galuu qaba ture? 4tu galuu qaba ture. Kanaaf sirrii miti jechuudha. Foormulaan keenya. Okay, kanaafiyyuu foormulaa haaraa kan biraa baasna. Foormulaa haaraa kan biraa gaafa baasnu immoo gaafa yaadnu kan bakka inni keenya tokko buusnee lama nu fiduu danda'u maalidha? 3n minus 1. 3n minus 1 gaafa bakka buusnu ilaalaa ga'a. Inni keenya gaafa tokko bakka buusu 3 times 1 3. 3 minus 1 2 hin dhufee jechuudha. Isa jalqabaa sirriidha. Okay. Isa lammaffaatti gaafa dabarru 3 times 2 6. 6 minus 1 5. Okay. Isa sadaffaas 3 times 3 9. 9 minus 1 8. Akka kanatti ni dhugoomsa jechuudha. Kanaaf foormulaan isaa maal ta'a jechuudha? 3n minus 1 ta'a jechuudha. Inni afuraffaarra jiru gaafa deebisaa hojjennu 3n minus 1 ta'a. Okay, inni kan biraa paatarnii karaa lama ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa artimeetikii kan jennuu fi ji'oomeetirikii kan jennu. So artimeetik paatarnii gaafa jennu maal jechuudha? Isa jedhaa jedha. The arithmetic pattern is also known as algebraic pattern. Arithmetic pattern ini maqaan isaa kan biraa maalidha jechaadha? Algebraic pattern jedhama jechaadha. So kana algebraic pattern jennee waamuu ni dandeenya jechuudha gaafa dubbannu. So in an arithmetic pattern the sequences are based on the addition or subtraction of terms. Ishee kana ilaalla. Addition or subtraction. Gaafa patterniitiin deemu arithmeetikii keessatti maal ta'uu qaban jechaadha? Lakkoofsi inni previous kuni isa kana irratti ida'ameetudha malee yookaan hir'atee miti. Akkas jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti hima. Asitti ilaala. Amma fakkeenyaaf 2 jedhee 4 jedhe. 4 jedhee 6 jedhe. Garaagarummaa isaanii gaafa baasnu akkam ta'a? 4 hir'isuu 2. Hir'isuu gooneetudha differensi isaanii kan arginu. Meeqa ta'e asitti? 2. Okay. Asitti immoo 6 hir'isuu 4 2. 8 hir'isuu 6 2. 10 hir'isuu 8 2. So differensi isaanii maal ta'e jechuudha? 2 2 2 ta'e. Rule number 1 arithmeetikii wanta tokko baasuudhaaf maal gochuu qabnu beektu? Tokkoffaa irratti maal ta'uu qaba? Differensi isaanii wal qixxee ta'uu qaba. Lammaffaa immoo arithmeetikii jedhamuudhaaf wanti suni maal ta'uu qaba? Hir'isuutiin argame ta'uu qaba.
Differensii nuti arganne suni hir'isuutiin arganne ta'uu qaba. Okay, ida'uun immoo maaltu fide? Additionii immoo isa jedhu gaafa ilaallu maalidha? Differensii keenya irratti previous kana gaafa idaanu maal arganna? Isa itti aanu arganna. Kana jechuun maal jechuudha? Amma differensii kun meeqadhaan argadhe? Sitti gaafa namni 4 hir'isuu 2 godhe 2 argadhe differensii kun. Lakkoofsa kana hin beeknu tuun ta'eeti garuu lakkoofsi isheen kun naa kennamteetti tuu ta'eeti maal godhee argachuu nan danda'a jechuudha ishee kana 2 isa differensicha 2 ida'u isa fuuldura jiru kana 2 ida'u 2 meeqa ta'a? 4. Okay. Ishee kana hin beektu tuun ta'eeti immoo 4 fuuldura jirti. Previous jedhamti isheen. Ishee ida'u differensiin gidduu jiru immoo maalidha jenneerra? Asitti arganne irratti 2dha jenneerra. 4 ida'u 2 6. Okay. Akka kanatti argachuu ni dandeenya jechuudha. Erga akkas ta'e bakka duwwaa ishee kana gaafa buunu maal ta'a jechuudha? Asitti differensii keenya 2 arganneerra miti. So lakkoofsa previous kana irratti maal differensii keenya idaanaa jechuudha. Kanaafiyyuu 10 ida'uun 2 meeqa ta'a? 12 ta'a. Kanaaf as maaltu gala jechuudha? 12tu gala jechuudha. Asittis ilaalaa 14 jedha. Previousiin keenya 14, differensiin keenya 2 gaafa walitti idaanu meeqa arganna jechuudha? 16 arganna jechuudha. So artimeetikii kan jennu maaliin ta'uu qaba? Differensiin isaanii kan argame subtractionitiin ta'uu qaba. Kan lakkoofsa itti aanu nuti argannu immoo maaliidha jechuudha? Addiishiniitiin. Okay. Ishee kan sirriitti naa qabadhaala. Artimeetik paaterniidha jedhamuudhaaf wanti tokko ruulii 2 jira. Tokkoffaa differensiin isaa zasseemii ta'uu qaba. Gaafa walirraa hir'isnu 4 hir'isuun 2 as 2 ta'ee as immoo 6 hir'isuun 4 itti 3 ta'eeti hin ta'u jechuudha artimeetikii hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Koonstaantii ta'uu qaba. As 2 taanaan asis 2 ta'uu qaba. Differensiin isaa walqixxee ta'uu qaba ruulii nambar 1. Ruulii nambar 2 immoo kan nuti differensii isaa argannu hir'isuutiin ta'uu qaba malee qoyyaba kan biraa miti. Hir'isuu yookaan ida'uu ta'uu qaba malee qoyyaba kan biraa ta'uu hin qabu jechuun baay'isuu yookaan hiruu ta'uu hin qabu jechuudha karaa kan biraa. Isinii galee kana artimeetikii ruulii 2. Okay, inni lammaffaa geometric pattern isa jennudha. Geometric pattern jechuun maal jechuudha? Isa jedhu gaafa ilaallu immoo the geometric pattern is defined as the sequence of numbers that are based on multiplication and division. Geometric pattern gaafa jennu immoo maalidha jechuudha? Wantoota lama irratti hundaa'a. Multiplication fi division. Sila maal jenneerra artimeetikii keessatti kan nuti argannu differensii isaanii hir'isuutiin argannaa jenneerra. Geometrikii keessatti garuu maaliin arganna? Divisioniitiin arganna. Multiplication immoo maaliif fayyadaa? Isa jedhuu fi akkuma sila artimeetikii keessatti lakkoofsa isa taanu argachuudhaaf addiishinii fayyadamne ji'oomeetirikii keessatti immoo maal fayyadamna jechuudha? Maltipliikeeshinii fayyadamna jechuudha. Garuu differensi isaanii maaliin arganna? Diviizhiniitiin arganna. So fakkeenya kana ilaalaa. For example, consider the pattern 2, 4, 8, dash, 32, dash jedha. So warreen kana ilaalaa. Ji'oomeetirikiidha moo artimeetikiidha? Isa jedhu jalqabaa addaa baafanna. Foomulaan artimeetikii ruul nambar waanii isaa maal jennirraa? Koonstaantii ta'uu qabu differensiin isaanii jennirra. Lammaffaan immoo hir'isuutiin argamuu qabu jennirra differensiin isaanii. Asirratti gaafa ilaallu 4 hir'isuun 2 meeqa? 2. 8 hir'isuun 4 garuu meeqadha? 4. So koonstaantii miti. 2 ta'e asitti immoo 4 ta'e. Koonstaantii sababa ta'aniif asuma irratti ruul nambar waanii irratti kufeera jechuudha. Kanaafiyyuu kun maal miti? Artimeetikii miti. Okay. Ji'oomeetirik paataran ji'oomeetirikiitiin immoo haa ilaallu. Ji'oomeetirikii kan jennu immoo maal jechuudha jenneerra? Differensiin argamu achirraatiin maaliin yoo ta'edha jenneerra? Diviizhiniitiin. So 4 hir'uun 2 meeqadha? 2. Okay. 8 hir'uun 4 meeqadha? 2. Kunis ji'oomeetirikiinis akkuma artimeetikii ruulii 2 qaba. Maal ta'uu qaba? Jalqaba irratti wal fakkaachuu qaba. Kan biraan immoo differensii isa wal fakkaachuu qaba jechuudha. Kan biraan immoo differensiin iddoo lamaa isaatti argamu kuni maaliin argamuu qaba jechuudha? Hiruutiin argamuu qaba. Malee akka artimeetikii hir'isuutiin miti jechuudha. Asitti ilaalaa gala. Asitti 2 arganne gaafa 4 2 4. 8 4fis gaafa hir'u meeqa arganne? 2 arganne. So koonstaantiidha jechuudha. Tokkoffaa koonstaantiidha. Lammaffaa immoo nu guuteera. Maal ta'e jechuudha? Diviizhiniitiin sababa arganneef jechuudha. So lakkoofsa sattaanu immoo gaafa argachuu barbaadnu ji'oomeetirikii keessatti maal goona jenneerra? Maltipilaayii goonaa jenneerra. Differensii isaa lakkoofsa isa piriiviyeesii kana jiruu fi baay'isnaa jenneerra. So differensii isaa meeqa arganne sitti? 2 arganne. So maal goona jechuudha? Differensii isaa arganne baay'isuu lakkoofsa isa piriiviyeesii goone lakkoofsa sattaanu argannaa jechuudha. 2 baay'isuun 8 meeqa ta'a jechuudha sitti? 16 ta'a. So deebiin isaa sitti 16 ta'a jechuudha. Okay, isa lammaffaa kanas gaafa argachuu barbaadnu, isa asii argachuu gaafa barbaadnu maal goona jechuudha? Isa asitti arganne 16 baay'isuun 2 meeqa ta'a jechuudha? 32 ta'a jechuudha. Asittis bakka duwwaa gaafa isa taanu argachuu barbaadnu ji'oomeetirikii keessatti maal goona jenneerra? Ittiin baay'isnaa jenneerra. Maaloo differensii fi piriiviyeesii lakkoofsicha isa piriiviyeesii sanaa jenneerra. So 32 baay'isuun 2 meeqa ta'a? 64 ta'a jechuudha. Akka kanatti ji'oomeetirikii hojjechuun. Okay, fakkeenya waa'ee ji'oomeetirikii fi artimeetikii ilaalchisee fakkeenya bareedaa tokko sirriitti. Eerra kan jiru akkas jira. 3, 7, 11, 15 jedhee itti fufa. So
Wanta kana gaafa hojjennu artimeetikii fi ji'oomeetirikiidha jennee adda baasuudhaaf maal gochuu qabna? Jalqaba irratti artimeetikii hojjechuu qabna. Maaliif artimeetikiin ni salphata waan ta'eef. So kana gaafa hojjennu maal ta'a? Differensii isaa 7 minus 3 4 asitti 4dha. Okay. 11 hir'isuun 7 immoo meeqadha? 4. Asittis 15 hir'isuun 11 meeqadha? 4. Rule number 1 artimeetik siikwensii guuteera jechuudha. Kanaafiyyuu hundi isaayyuu sababa konstaantii ta'eef 4 asittis 4 asittis 4 sababa ta'eef rule number 1 guuteera. Rule number 2 immoo hir'isnee sababa argannee fi artimeetikiidha jechuudha wanti kun. Rule number 2s guuteera, rule number 1s guuteera. Kanaaf eerra inni jiru maalidha jechuudha? Artimeetikiidha. Biirra isa jiru gaafa ilaallu 1 over 3, 1, 5 over 3, 7 over 3 jedhee itti fufu. Wanti kun artimeetikiidha moo ji'oomeetirikiidha ilaaluudhaaf jalqaba artimeetikiitiin haa ilaallu. Hir'isnee haa ilaallu. 1 minus 1 over 3 gaafa goonu 0.67 arganna. Asittis 5 over 3 minus 1 gaafa goonu 0.67 arganna. Asittis 0.67 arganna. So, rule number 1 guuteera. Maaliif hundi isaa konstaantiidha differensii nuti arganne. Kan biraa immoo hir'isuutiin arganne waan ta'eef rule number 2s guuteera. Kanaaf maal jedhama jechuudha? Biirra inni jiru kunis artimeetik siikwensii jedhamuu ni danda'a jechuudha. Siirra isa jiru kana immoo gaafa ilaallu 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, 1 over 5 jedhee itti fufu. 1 over 3 minus 1 over 2 gaafa goonu 0.67 arganna. Garuu 1 over 4 minus 1 over 3 gaafa goonu immoo 0.08 arganna. So differensii isaanii maal miti? Konstaantii miti. Kanaaf asuma irratti kufeera jechuudha wanti kun. Artimeetikii ta'uu hin danda'u jechuudha. Garuu ji'oomeetirikii akka inni ta'e immoo cheekii haa goonu. Ji'oomeetirikii kan jennu immoo maal jechuudha jenneerraa? Differensii isaan gidduutti isaanirraatii argamu maaliin argamuu qaba jenneerraa? Hiruutiin argamuu qaba malee hir'isuutiin argamuu qabu jenneerra. So gaafa hir'uu 1 over 3 divided by 1 over 2 gaafa goonu akkasumas 1 over 4 divided by 1 over 3 gaafa goonu differensii isaanii adda adduu nuuf kenna. Tokko 0.67 nuuf kenna tokko immoo 0.08 natti fakkaata. So differensii isaanii adda adda sababa ta'eef itoo konstaantii ta'e ji'oomeetirikii ta'a ture. Amma garuu adda adda sababa ta'eef artimeetikis miti ji'oomeetirikis miti jechuudha. Kanaaf siirra inni jiru niizariidha jechuudha. Diirra inni jiru immoo 1, 4 plus 2p, 7 plus 4p, 10 plus 6p jedha. So differensii maal jenneerraa jalqaba irratti artimeetikii hojjechuu qabna. Maaliif yeroo keenya qusachuuf. So artimeetikii gaafa hojjennu 4 plus 2p minus 1 gaafa goonu lakkoofsarraa irratti waan ta'eef 4 minus 1 3. 3 plus 2p ta'a jechuudha. 2p'n as hin jiru waan ta'eef 2p minus 0dha. 2p minus 0 immoo 2p dha. Kanaaf asitti maaltu nu hafe jechuudha differensii isaa 3 plus 2p tu nu hafe. Okay, isa kana immoo gaafa hojjennu 7 plus 4p minus 4 plus 2p gaafa goonu warreen 2p qabanii walirraa irratti. So 4p minus 2p 2p tu hafe. Okay. 7 minus 4 3. 3 plus 2p tu hafe asittis. Asittis 3 plus 2p tu hafe. Asittis 3 plus 2p tu hafe. Asittis akkasuma jechuudha. So differensii isaanii maal ta'e jechuudha? Konstaantii ta'e jechuudha. Gaafa kana immoo differensii isaanii konstaantii ta'e kan biraa immoo kan isaan differensii isaanii argan yoo hir'isuutiin hidhate maal jenneera wanticha? Artimeetik siikweensiidha jenneerra. Kanaafiyyuu diinis maal jechuudha? Artimeetik siikweensiidha jechuudha. Irra isheen jirtu kuni lakkoofsa isaa salphaa waan ta'eef hojjettanii koomentii irratti nu barreessanii. Okay, exercise 1.1 gaafa ilaallu tokkoffaarra ni jira akkas jedha. Determine the value of A and B in the following patterns. Value A fi B barbaadinu jechaa bakka A kanaa lakkoofsa meeqatu gala? Bakka B meeqatu gala? Asirratti ilaala. Artimeetikii ilaalaa jenneerramti jalqaba soo hir'isnee ilaallaa kan nu salphatuuf 60 hir'isuun 65 meeqa ta'a? Negative 5. Kanaafiyyuu differensii isaa meeqa ta'a? Negative 5 ta'a. Asittis ilaalaa 55 minus 60 gaafa ta'u asitti meeqa ta'a? Minus 5. So differensiin isaa maal jechuudha? Konstaantiidha jechuudha. Asittis akkasuma jechuudha. So wanti kun maal jechuudha? Artimeetikiidha jechuudha. Ruulii lamaa sababa guuteef. Irra isa jiru kana gaafa hojjennu maal jenneerraa sila gaafa hojjennu lakkoofsa sattaanu argachuudhaaf maal goona differensii isaa ida'uu lakkoofsa isa piriiviyeesii walitti daanaa jenneera. So 45 plus minus negative 5 45 minus negative 5 goonee argachuu ni dandeenya jechuudha. So 45 plus negative 5 gaafa goonu meeqa arganna? 40 arganna. Asitti bakka A keenyaa meeqatu gala jechuudha? Positive 40 kan jennutu gala jechuudha. Okay, bakka B immoo argachuudhaaf maal goona? 35 plus negative 5 gaafa goonu meeqa ta'a jechuudha? Asitti immoo 30 ta'a jechuudha. Maaliif pilaasiif negatiiviin gaafa walitti baay'atu seera maatisii keessatti maal nu kenna jenneerra? Hir'isuu nu kennaa jenneerra. So 35 plus minus 5 jechuun maal hojii wal qixxee ta'a jechuudha? 35 minus 5 hojii wal qixxee ta'a. Kun immoo meeqadha?
soddoma jechuudha. Kanaaf bakka B keenyaa meeqatu gala jechuudha? 30tu gala jechuudha. Okay, inni lammaffaarra jiru akkas jedha. Identify the type of pattern for the sequence 4,8, 12, 60, 20. Kun maalidha? Patternii isaa kaa'ee jecha arithmetic sequence jedhamti. Arithmetic sequence jedhamu geometric patternidha jecha. So arithmetic ta'uudhaaf difference isaa kan inni argame maaliin ta'uu qaba jennirraa -8 ta'uu qaba. Geometric ta'uudhaaf division ta'uu qaba jennirra. So haa ilaallu qaba. 8 hir'isuun 4 meeqa? 4. Okay, hir'isuutiin gaafa hojjennu jechuudha. 12 hir'isuun 8 meeqa? 4. 16 hir'isuun 12 meeqa? 4. So difference isaanii konstaantii ta'aa jira jechuudha. Kan inni konstaantii ta'e immoo yoo maaliin gaafa goonedha jechuudha. Negatiivii yookaan hir'isnee gaafa goonedha jechuudha. So hir'isneetudha taanaan immoo wantichi maalidha jechuudha. Arithmetic sequence yookaan arithmetic pattern jedhama jechuudha. So lammaffaarra kan jiru arithmetic patternidha typein isaa. Sadaffaarra ni jiru determine the value of A and B in the following pattern. Gatii A fi gatii B barbaadiin jechaadha. Bakka A kanaa lakkoofsa meeqatu gala? Bakka B meeqatu gala jechaadha. Asitti ammas arithmeetikii maal jalqabaa hojjennu? 15 jedhee 22 jedha. Garaagarummaa isaa meeqadha? Positive 7. Okay. Asittis ilaala. 22 jedhee 29 jedha. Asittis 7. 29 jedhee 36 jedha. Asittis 7. 7 7 deemaa jechuudha differensiin isaa. So A kan argachuudhaaf maal goona? Differensii keenya ida'uu lakkoofsa previous jennirranti 43 ida'uun 7 meeqa ta'a? 50 ta'a jechuudha. Kanaaf bakka A keenyaa meeqatu gala jechuudha? 50tu gala jechuudha. Bakka B keenyaas gaafa hojjennu maal goona? Differensii keenya ida'uu lakkoofsa previous jennirra. Differensii keenya meeqadha? 7. 7 ida'uun 85 meeqa ta'a jechuudha? 92 ta'a jechuudha. Akka kanatti gatiin B keenya meeqa ta'a jechuudha? 92 ta'a jechuudha. Afuraffaarra ni jiru find the missing value of geometric pattern. Maaltu jechaadha? Bakka duwwaa kana guuti. Paatterniin kun maalidha jechaadha? Geometrikiidha jechaadha. So geometrikiidha gaafa jennu maalidha jechuudha? Differensiin isaanii maaliin argame jechuudha? Divisioniitiin argame jechuudha. Iski cheekii haa gooname. 48 hiruu 96 gaafa goonu meeqa nu dhufa? 1/2 yookaan 0.5 nu dhufa. 24 48 gaafa hiruu meeqa nu dhufa? 0.5 nu dhufa. So karaa kan biraa maal jechuudha? 0.5 jechuun asitti kan jiru kan argachuudhaaf maal goona jennee geometrikii gaafa ta'u arithmeetikii gaafa ta'u differensii isaatti daanaa jennee differensii fi previyeesii geometrikii gaafa ta'u garuu maal goona jenneerra differensii fi isa previyeesii waliin baay'isnaa jenneerra so differensiin keenya meeqa 0.5 times 24 immoo kana meeqa dhufa 12 dhufa karaa kan biraa 0.5 jechuun maal jechuudha walakkaatiin hir'isee jechuudha karaa kan biraa walakkaatti cabsee jechuudha so 24 gaafa 2 meeqa ta'a 12 ta'a jechuudha. 2 yookaan 0.5 itti baay'isuu jechuudha 20 kan argachuudhaaf. Isa itti aanu argachuudhaaf bakka duwwaasa kana 6 baay'isuu 0.5 meeqan argadha jechuudha asittis 3 argadha jechuudha. Kanaaf asitti deebiin keenya meeqa ta'a jechuudha 3 ta'a. Shanaffaarra ni jiru akkas jira. Fiigarii kanarratti hundaa'uudhaan how many sticks are in the next diagram. Diagraamii sattaan yookaan fourth step irratti stickii meeqatu jiraata? Stickii gaafa jennu ishee kana jechuudha. 1, 2, 3, 4. First step irratti meeqatu jira? 4tu jira. Isa afuraffaa irratti meeqatu jiraata nuun jechuudha. Okay. Gaafa kana hojjennu arithmeetikiidhaan jalqabaa hojjennu. Maaliif yeroo keenya qusachuudhaaf ji'oomeetirikii keenya kaaniiti hiruu waan ta'eef yeroo nutti fudhata waan ta'eef. Farstii irratti 4dha jenneerra. Sakandii irratti baay'ina isaatu lakkoofne 8dha. Sardii irratti immoo 12dha. So differensii isaanii gaafa ilaallu 4 fi 8 gidduu meeqatu jira garaagarummaa 4tu jira. Poozitiiva 4. 12 irratti 8tu goones 4. Kanaafiyyuu wanti kun maalidha jechuudha? Konstaantiidha jechuudha. Bakka lamaan isaa 4 sababa ta'eef. So afuraffaa irrattis gaafa ilaallu isa sadaffaa meeqaan caala jechuudha? 4 caalaa jechuudha. So maal goona jechuudha? Gaafa sanitti mee arithmeetikii keessatti lakkoofsa previyeesii fi differensii walitti dhaanee isa ittaanu argannaa jenneerra miti. Kanaafiyyuu kan goona jechuudha? 12 ida'uu 4 goone isa afuraffaa meeqa arganna jechuudha? 16. Okay, inni kan biraan immoo how many sticks are in the tens diagram? Isa 10ffaarra kan jiru yookaan tens step irra isa jiru stickiin isaa meeqadha isa jedhudha. Isa kana immoo waraqata irratti how many sticks are in the tens diagram jedha. Isa 10ffaarra jiru meeqa qaba stickiisa. Akka kanatti hojjechuurra yeroo dheeraa osoo walitti natti fudhatuu fi akkuma fourth step irratti hojjechuudhaaf foormulaa haaraa tokko asirratti. Isa jalqabarra jiru A1 jennee waamna. A1 keenya amma fakkeenyaaf 2,4,8,0 jedhee kan itti fufu yoo ta'e arithmetic sequence keenya inni jalqabarra jirtu kun A1 jedhamtee beekamti.
A10 kan jennu kun immoo maal jechuudha? Isa 10ffaarra jiru jechuudha. A1 isa jalqabarra jiru akkuma maqaa isaa jechuudha. A2 immoo isa lammaffaarra jiru. So gaaffii kana keessatti maal nu gaafate inni A10 nu gaafate. A10 kana gaafa hojjennu foormulaa kanatu jiru. A1 plus N minus 1 times D kan jennutu jiru. So asirratti A1 kun isinitti meera ishee kana ibsitii jedheera ishee jalqabarra jirtu. D kun immoo differensii ibsiti. Differensii garaagarummaas gidduu jiru jechuudha. A10 kana jechuun immoo maal jechuudha isiniin jedhee isa gaafatamni isa 10ffaarra jiru. So kana gaafa hojjennu akkam ta'a jechuudha. A10 keenya A1 meeqadha? 2 ida'uu N keenya immoo maal ibsiti? 10 jenneeti isa 10ffaarra jiru barbaadaa jirti. So N keenya 10dha jechuudha. So 10 irra sun tokko meeqadha? 9. 9 baay'isu D keenya maalidha isiniin jedhe? Differensii keenya isiniin jedhe. So differensii 4 fi 2 gidduu jiru meeqadha? 2. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha? 9 baay'isuun 2 18. 18 ida'uun 2 meeqa ta'a? 20 ta'a. Akka kanattis gaaffii isa 5ffaa kanarraa hojjennu. Gaaffiin 5ffaarraa A1 isaa yookaan first step irratti meeqa qaba ture? 4 qaba ture. Second step irratti immoo meeqa qaba nu jechaa ture? 8. Third step irratti immoo meeqa qaba nu jedhee? 12. Fourth irratti 16 jedhee A10 irratti nu gaafate. A10 keenya meeqadha jedhee nu gaafate. So A10 kana akka foormulaa kanaatiin gaafa hojjennu maal ta'a jechuudha? A10 equals to A1 plus N minus 1 times D. So A10 keenya maalejii wal qixxeessaa jechuudha. A1 keenya asitti meeqa ta'a jechuudha? Akka isa kanaatti akka gaaffichaatti 4 ta'a isa jalqabarra jiru jechuudha. Plus N minus 1 10ffaa gaafa ta'eeti N keenya 10dha jechuudha. 10 irra sun tokko meeqadha? 9. 9 baay'isu D keenya immoo maalidha isiniin jedhee? Differensii keenya. Differensiin 8 fi 4 gidduu jiru meeqa? 4. 9 baay'isuun 4 meeqa ta'a jechuudha? 36. 36 ida'uu 4. A10 keenya meeqa ta'a jechuudha? 36 ida'uu 4 40. Kanaaf 10ffaarra kan jiru istiikii meeqa jechuudha? 40dha jechuudha. Inni kan biraan kan inni jedhu write an algebraic expression to describe this system. Foormulaatiin kaa'ee nu jechaadha. Akkuma fakkeenya silaa keessatti isinitti agarsiisaa ture 2n plus 1 3n minus 1 isiniin jechaa ture. Bifa kanaan ibsi. Istiikii kana kan ittiin argannu bifa kanaan ibsi nu jechaadha. Kana hojjechuudhaaf immoo an jennee keenya egaa. An'tiin keenya jechuudha. An keenya maalejii wal qixxeessaa A1 plus n minus 1 times D'tiin bakka bu'aa jenneerra miti. AN keenya barreessinu jechaadha foormulaa AN. Kana hojjechuudhaaf maal goona? Bakkuma isaa buusuudha. A1 keenya meeqadha? 4dha. Plus N keenya immoo hin beeknu AN jechaadha waan ta'eef N ma fudhanna. N minus 1 times differensiin keenya immoo meeqa ture? 4 ture. 4 jechuudha. So AN keenya maalejii wal qixxeessaa jechuudha. 4 plus 4 times N 4N minus 4 times minus 1 immoo minus 4. AN keenya maal ta'a jechuudha? 4 plus 4n minus 4. So positive 4 fi minus 4 wal balleessaa jechuudha. Kanaaf AN keenya maalejii wal qixxeessaa jechuudha? 4n wal qixxeessaa jechuudha. Kun isa salphatee jiru. Amma fakkeenyaaf bakka n keenya A10 tu nu gaafateeti maal gochuu dandeenya? Bakka A10 keenya tu nu gaafateeti bakka n keenya meeqa nu jechaa 10 nu jechaa miti. So formulaan keenya 4 times n keenya meeqa? 10. 4 baay'isuun 10 meeqa? 40. Akka kanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Itoo amma fakkeenyaaf immoo A20 nu gaafateeti akkam goona jechuudha. 4n dha jenneerra miti bakka n keenya meeqadha? 20. 4 baay'isuun 20 ammoo meeqa ta'a jechuudha? 80. Bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. More diteelii waa'ee kana irratti yoo barbaaddan immoo grade 12 unit 1 irra diteelii sababa jiruu fi achirratti viidiyoon isiniif hojjenna achirraa ilaaluu ni dandeessu. Part 1 grade 10 kan fakkaata ture amma deebinee part 2tiin deebinee viidiyoo kan biraatiin wal agarruutti nagaan tura milkaa'ina dhalootaaf sababa ni ta'a.